Ashama akkam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kana qabannee jirra dursa hangafoota oduu. Abaa'oon ammatti koora sabaa waame akka hin qabne qeerroon bilisummaa Oromoo beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatti humna haaraa eebbisiisee baase. US qaamoleen nageenya mirga dhala namaaf wabii dhaabbatan Tigraay seenuu qabu jette. Dippiloomatiin olaanaa Itoophiyaa Ameerikaa jiran hojii gadi dhiisan. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti mu'ani Rahmat Siraaji amma oduu bal'inaan. Abaa'oon ammatti koora sabaa waame akka hin qabne qeerroon bilisummaa Oromoo beeksise. Abaa'oon ammatti koora sabaa waame akka hin qabnee fi fuula duratti waamuuf kan sagantaa qabu ta'uu kan beeksise qeerroon bilisummaa Oromoo gochi kun kan raawwatamaa jiru namoota abaa'oo ganuudhaan irraa fottoqanii mootummaa bilchiginnaa jala galaniin ummata afaan faajjessuuf kan qindaa'edha jedhee jira. Koorri kunis akka wanta abaa'oon waametti sanbata as deemaa jiru lamaan jechuun Bitootessa 13-14-2021tti qabamee jiraachuudha kan barame. Namoota shira kana irratti qindaa'anii hojjetaniif leenjiin kan kenname kaleessa hoteela Aksum Finfinnee jirutti Addisuu Araggaatiin yoo ta'u har'as leenjima wal fakkaatuun beellamni qabamee jiraachuu qeerroon bilisummaa Oromoo gabaasee jira. Xumura irrattis qeerroon bilisummaa Oromoo koorri waamame kan shira xaxxootaa malee kan abaa'oo waan hin taaneef hawaasni Oromoos akka irraa of eeguu dhaamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatti humna haaraa eebbisiisee baase. Torban kana giddugala Oromiyaa keessatti waboon lakkoofsi isaanii hedduu ta'e leenjii xumuranii baasuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Qabsoon hidhannoo haalaan Oromiyaa keessa jirtuuf furmaata ta'utti kan amanu waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti humna haaraa leenjisee baasaa jiraachuu isaa beekamaadha. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa waraana haaraa lakkoofsaan baay'ee ta'an torban kana keessa eebbisiisee baasuu beeksisee jira. Dhaadannoo Oromoo fi waraana isaa irratti gaggeeffamu haalaan jabaatee itti fufuu kan eeru waraanni bilisummaa Oromoo kana booda Oromoo fi Oromiyaan waraana isheetiin ni bilisoomtis jedhee jira. Ajjechaan suukaneessaan lammiilee Oromoo irratti raawwatu akkuma itti fufetti jira. Wallagga lixaa bulchiinsa magaalaa Mandii keessatti kaleessa Bitootessa 10-2021 dargaggoo Eebbaa Waggaarii jedhamu dhaloonni isaa aanaa mana sibuu ganda qonnaan bulaa buukee tobbaraa kan ta'ee fi barataa kutaa 12 kan ta'e milishaa maqaan isaa Malkaamuu jedhamuun magaalaa Mandii naannoo Qeeraa jedhamutti ati mandhee abaa'oo shaniiti jechuudhaan rasaasa itti roobsee ajjeesuu maddi keenya achii Shinniigaatti himee jira. Aadde Keeriyaa Ibrahim mirga wabii fi ajaja mana murtii malee hidhaa irraa gadi dhiifamte. Aadde Keeriyaa Ibrahim afyaa'ii mana maree federeeshinii duraanii tibbana hooggantoota TPLF olaanoo waliin hidhamtee kan turte yoo taatu hidhaa irraa gadi dhiifamuu ishee poolisiin federaalaa har'a mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa damee Araadaatti himee jira. Aadde Keeriyaan har'a dhaddacha irratti kan hin dhiyaanne yeroo taatu ajaja mana murtii fi mirga wabii tokko malee hidhaa irraa gadi dhiifamuu ishee gabaase poolisiin. Bifuma wal fakkaatuun pirezidaantiin mana murtii waliigala Tigraay kan turan Hireet Mihrata Abii fi Walda Goorgis Asaffaa akkasumas gorsaan bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay duraanii kan turaniif mirgi wabii qarshii 30,000 eeggamuufiin beekamee jira. Aangawoonni TPLF yakkaan shakkamanii hidhaman yeroo mirga wabii tokko malee hidhaa irraa hiikamaa jiran kanatti hooggantoonni paartilee siyaasaa Oromoo badii tokko malee mana hidhaatti dararaa argaa jiraachuun beekamaadha. Dippiloomatiin olaanaan Itoophiyaa Ameerikaa jiran hojii gadi dhiisan gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Dippiloomatiin olaanaa Itoophiyaa Ameerikaa jiran himannaa sarbama mirga namoomaa naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa jira jedhame mormuun aangoo gadi lakkisuu ibsan. Embassy Itoophiyaa magaalaa Washington jirutti dippiloomaat Deputy Chief of Mission ta'uun kan tajaajilaa turan Birhaana Kidaana Maariyaam sababa aangoo gadi lakkise jedhaniif akkanaan ibsu. Waraana duguggaa sanyii Tigraay keessa adeemaa jiru akkasumas hacuuccaaf badii mootummaan lammiilee Itoophiyaa biroo irratti raawwataa jiru mormuun
aangoo gadi dhiise jechuun barreessan. Dippiloomatiin kun muummee ministeera Abiy Ahmed biyyattii diigumsatti oofaa jira jechuun kan qeeqan yoo ta'u, waan naannoo Tigraay keessa adeemaa jiru osoo addunyaan ragaa dhugeeffattu mootummaan sobaa jira jedhan. Obbo Birhaanaan gara Ameerikaatti osoo hin imalin dura hojii geggeessaa olaanaa miidiyaa biyyaalessaa EBC turan. Akka gabaasaaleen eeranitti hanga bara 2018 keessa baafamaniitti immoo miseensa koree giddugaleessa dhaabaa TPLF kan amma aangoorraa kuffifamee turan. Dabalataan kan amma aangoorra jiran Dr. Ashaabir Waldagorgis aangootti utuu hin dhufin dura waggoota 8 pirezidaantii Koree Olompikii Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa turan. Gara Waashingiten osoo hin dhufin dura immoo achuma Ameerikaa Los Aanjelesitti qoonsila jeneraalaa ta'uun dalagaa turan. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Oduu biyya alaatiin hospitaalonni Biraazil baay'ina dhukkubsattoota COVID irraa kan ka'een hojii dhaabuuf jedhame. Oliifan Margaa gabaasa dabalataa qaba. Biraazil keessatti lakkoofsa namoota koronaa vaayirasiin qabamaniif du'anii akkaan dabaluun sirna fayyaa biyyattii yaaddoo keessa galcheeraa jedha. Gabaasa Jarmiyaa dhimma fayyaa hawaasaa to'atu kan magaalaa guddattii Rio de Janeiro keessa buufate Fiocruz Institute. Akka gabaasa kanaatti kutaan namoonni akkaan dhukkubsatan keessatti yaalaman ICU kan magaalota kutaalee biyyattii 25 keessatti argaman dhibbeentaa 80 kan caalan qabamanii jiru. Biraazil kutaalee biyya 27 kan qabdu yoo ta'u, kanneen keessaa hospitaalonni kutaalee biyya 25 keessatti argaman yeroo ammaa heddummina dhukkubsatootaa irraa kan ka'e hojii dhaabuurra ga'aniiru. Kaleessa roobii 2021 biyyattii keessatti namoonni 2286 vaayirasichaan du'aniiru. Kunis lakkoofsa olaanaadha. Walumaa gala haga ammaa Biraazil keessatti namoonni 268 vaayirasii kanaan lubbuu dhabuutu gabaafame. Oduma wal fakkaatuun pirezidaantii Taanzaaniyaa Joon Magufuliin COVIDiin qabamee hospitaala Keeniyaatti yaalamaa kan jiru yoo ta'u, haala lubbuu isaaf yaaddeessu keessa jiraachuu hoogganaan paartii mormituu biyyattii Tunduu Liisuu himeera. Hoogganaan paartii mormituu biyyattii Liisuun akka himetti koronaa vaayirasiin qabamuun wallaansaaf wixata halkan gara Naayiroobiitti geeffame. Abba Magufuliin rakkoo onnee qabaachuus Liisuun itti dabalee himeera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. US qaamoleen nageenya mirga dhala namaaf wabii dhaabbatan Tigraay seenuu qabu jette. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteet Antoonii Bilinken haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru irratti wayita yaada kennan qaamoleen hunduu rakkoo jiru furuuf mariin jiraachuu qabaa jedhan. Keessattuu haalli naannoo Tigraay keessa jiru daran kan isaa yaaddessuuf haalli mootummaan federaalaa dhimma kanatti ilaalaa jiru fudhatama kan hin qabneedha jedhan. Uummanni Tigraay waan fedhii isaanii guutu argachuu qabu. Adeemsa lola dhaabuu hordofuu qabna. Mootummaan keenya kallattii kanarratti gargaarsa ni kenna. Adeemsi keenya haala kan hordofuudha. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru kan duraa caalaa kan isaan dhiphisuuf kan itti dhimmaman ta'uu dubbatan Bilinken. Haalli Tigraay keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Naannoo kana keessatti sarbamiinsi mirga namoomaaf haleellaa suukanneessaan raawwatamu gabaasi qabatamaan hedduun ba'aa jira jedhan. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteet Antoonii Bilinken haala naannoo Tigraayiif waliigaltee waa'ee Itoophiyaa irratti ministeera muummee Abiy Ahmed dabalatee qondaaltota Afrikaaf addunyaa waliin mari'achuu himan. Dhimma kana irratti muummee ministeera Abiyyiif hooggantoota naannawaa sanaa darbees kan biyyoota biroo bilbilaan dubbiseera. Sodaan muummee ministeera Abiy TPLF ilaalchisee qabaniif tarkaanfii isaan fudhatan sirriitti nu hubadha. Haalli amma Tigraay keessatti ta'aa jiru garuu kan fudhatama qabu miti, jijjiiramuu qabu. Jaarmiyaaleen deeggarsaa mirga namoomaaf kanneen dhimmicha walabaan qoratan bilisaan naannoo kana keessa soso'uu qabu jedhan Bilinken. Haala salphaan gufuu tokko malee gara Tigraay seennee haala jiru akka hubannu haalli mijachuu qaba. Jaarmiyaaleen deeggarsa namoomaa kanneen walabummaadhaan seenuu danda'uu qabu. Uummanni naannoo sanaa nageenyi isaa eegamaa jiraachuuf deeggarsa argachaa jiraachuu mirkaneessuu qaba. Mootummaan kutannoo akkanaa mul'isuu qaba. Wayita dhibdeen biyya tokko keessatti uumamu gidduu seenuu haga amma nageenya eegsisuu ramaduutti kan beekamtu Yuunaayitid Isteet haala Itoophiyaa keessa jiru wal qabatee maal yaaddi gaaffii jedhu gaafatamee Bilinken akkas jedhan. Ammatti gara humna nageenyaa erguutti deemuuf qormaata lamatu jira. Tokko akkuma beekamu loltoota Eertiraa gama tokkoon, gama kaaniin ammoo hidhattoonni Amaaraa naannicha keessa jiru. Isaan kunneen ba'anii humni nageenyaa kan mirga namoomaa hin sarbine seenuu qabu. Humni nageenyaa uummata Tigraay irratti duguggaa sanyii nuti argaa jirru kana dabalee hin raawwanne achi seenuu qabaa jedhan. Duguggaa sanyiin kun dhaabachuu qaba. Qorannoon walabaa akka geggeeffamu barbaanna. Qaamni itti gaafatamu adda bahuu qaba. Hunda caalaa immoo mariin araaraa qaamolee hunda gidduutti akka geggeeffamu feena. Haala kanaan biyyattii ce'umsa siyaasaa dansaatti seenuu dandeessi. Ministeerri muummee Abiyyi kanaaf haala mijeessuu qabu jedhan. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Daawwattoota keenya oduu saatii kanaaf jenne kan hanga ammaa ture qophiilee Shinniigaa waliin turtii gaarii.